jiru shulatu jiru nami martuu dubbatu jira ummanni amaaratilleen kanaannoo amaarati gabbahee waraqata akkas jedhee gammaxxansee dokumentari tolchanii maxxansan jettanii ummatit ijoolleen teenne beeytoti teenne profeesarreet teenne waan kanarra haasa'u jira wanni naannoon amaaraa argitee waraqata maxxansiteen jirtu Abiyyi Ahmadittu 4 kiiloo keessaa maxxanseedha 4 kiiloo keessaa Abiyyi Ahmad maxxanse namni martuu hin beekaadha ammallee waan takka ummanni beekuu qaba Oromoon waardiyaa ganda Amaaraati garuu inni mangistiin isaa Oromoon akkam waardiyaa ganda Amaaraa ta'uu baattan jedhe yaa ilmi Oromoo beekan Oromoo arda kun dhume ajjeesani kuulleen arda hidhaa keessa jira Oromoo wanni isin qabdu martuu arda hidhaa keessa jirti Abiyyi Ahmad gabbahee geeraraa jira dhiigni keessaniif dhiigni ilmaan Oromootiif dhiigni ilmaan nafxanyaa maali wal caala jarri ji'a 9 dhalatte nutis ji'a 9 dhalan isaan eenyu caalan ka ammaan kana dokumentari waraqata tolchatanii naannoo Amaaraa wanni qabaachuu qabdi ummanni Amaaraa ka killili Oromoo keessa jiru waasinnaa qabaatu qaba waraanni ammayyuu waraanuma isaati miti ka ummata keenya fixu jiru waraana naannoo Amaaraati miti waraana naannoo Amaaraati miti liyyuu hayli jaraati miti ka naannoo Wallaggaati fi argitee Gujiif Oromiyaa guutuu keessatti nama fixaa jiru eenyu dhibiiti ka inni ammaan kana argitee akka naannoon Amaaraa inni jedhee Abiyyi Ahmad amma wanni jedhu dhiiga ijoollee teennaa ka argitee Shaashamannetti illee gaafa Addisuu Araggaafaan waa'ee kitaaba namichoo elektiriyaa ka barreesserraa dubbatte ijoollee waraanatti gadi dhiisee Abiyyi Ahmad ijoollee asallatti ficcisiisee kaan kara nama 30 moo nama 40 madeessee irraa bahee nuti waraana isinittiin erginee jedhe ni yaadattan gaafasillee waraanni yeroo san wannidha yeroo warri islaamaa masgida ijaaranne jedhee asallatti wanni jedhe waraana itti gadi dhiisee ummata ficcisiisee nu hin goone gahanii ummanni ishi eega isin ajajin eega warri magaalaa keessaa nun ajajinedhe samii gubbarrarraa ajajanii malaayikatti jara nutti ajajee jedhanii gaafatan gaafasan ummanni jechuudha ummata Oromoo haga keessan isin arganii jiran yoo bal'innaati namni nurra bal'aa hin jiru yoo profeesarroota doktoraa beektota injineertota haga neersii ga'u namni nurra qabu tokkollee hin jiru Itoophiyaa san keessatti garuu waan isin meeshaa takkallee harkaa hin qabneef waan isin waan takkallee hin qabneef jecha akka sareetitti ilmaan Oromoo dhiiga isaa bishaan godhe Abiyyi Ahmad san qofa osoo hin ta'in Abiyyi Ahmad yeroon inni ilmaan Oromoo eegale yeroo baroomsa ijoollee 5,000 baroomsa ijoollee naannoo Oromootiif naannoo Tigraay akka jiruun ijoollee Oromoo martuu nama 5,000 kuffisee nama 5,000 ijoollee Amaaraa 190 80 argatan ijoolleen Oromoo 20 30 argachaa turan hin yaadattan gaafa sirraa ijoollee Oromoo eegaluu ture akka isin baroomsaanillee ijoolleen Oromoo maraattu akka argitee saayikolojiin isaanii tuqamu ijoollee Oromoo giza takkatti nama gara 5,000 Abiyyi Ahmad siree gubbarra deebisee ijoollee teenya maraache jechuu rabbi isaa maraachuti ardallee naannoo Amaaraa keessatti waraana beekaa ijoollee Oromooti irratti gadi dhiisee ijoollee Oromooti irratti gadi dhiisee reef ilmaan Oromoo naannoo Amaaraatti irraa gizeen nu galaa ture guyyaa takka gabbahanii taa'ee danda'a ka arra dadhaban nageessoo oddoo keenya ka arra dadhabanii nafxanyaadhaa fi eegee dhiqu ka ijibbaatan ka atoo aangoo guddaa qabu gaddeebi'ee asi gaddeebi'ee ummata keenya addaan diiguudhaaf Ameerika gaddeebi'ee ummata keenya addaan facaase godheen gadda ummanni itti iyyee bakka taa'u dhabnaan ofirra deebi'ee galee amma Itoophiyaa jira nageessoo oddoo haa ta'uuti gaafa sani Abiyyi Ahmad waardiyaa gandi Amaaraa gizee ijoollee teenya fixan maaliif isin maal dalaydan jedhee naannoo Amaaraa hin hidhin maaliif warra ijoollee teenya fixe seeratti hin dhiheessin maaliif warra ijoollee teenya kuffisee maraachee fayyaa dhoorkee ijoolleen teenya maraatte gaafa iskuulaa san maaliif wanni hin godhin intala Finfinnee keessatti qalan maaliif warra Finfinnee argitee ka Addis Ababaa bulchumaaf ittiin gaafatin inni maal dalagan bulchaan Addis Ababaa soo inni maal dalagu ajjeesan argitee mucoo Xuqurambasaa keessatti ka qalan maal dalaga manaajarri haakimii sanii maal dalaguu ture bulchaan magaalaa sanii maal dalaga yeroo Hacaaluu ajjeesan maal dalagaa ture Abiyyi Ahmad magaalaa san keessa jira takka jedhe amma gaddeebi'ee asoo isin maal dalagdanuu qabeenyi Amaaraa gubate jedhee ijoollee Oromoo guutuu akkasitti dhee kaan martuu kaffalchiisuu jira isin eenyuudha ka teendhaa argitee teendhaa isin dhaabsisiisanii qabeenya Amaaraa kaffaluu qabdan isiniin jedhanii bakka maratti isinitti roorrisan
ilmi namaa qophaahu gaarii afaan callaan as gubbarra deebi'anii haasa'uun homaa takka bu'aan qabu ilmi namaa qaaman qophaa'uu qaba sammuun qophaa'uu qaba qabeennan qophaa'uu qaba waa hundaadhaan qophaa'uu qaba du'a qofaadhaaf namni reedii ta'uun gaarii miti namni inni irra nurraa hidhate kun bichaanuu asoo ilmaan oromootiif dhaabatee hidhate hagam takka biyya keenya seef godha hagam takka ijoollee keenya seef godha maaliif arra Tigree ittiin buune maaliif shulata Abiyyi Ahmad waan nurra caalteti moo sammuun nu caalteti moo qabeenya maaliif waan isaan qawwee qabaniif shulate kijibaadhaafillee amma afaanin amma waggaa dhuftu waa godhani ka inni jedhu jirullee kijiba waggaa dhuftu ka inni argitee wanni godhataniiti waggaa dhufu dabarfadhaa jedhuun haga haala mijjeeffatu eega malee way silaa arra afaan Tigree beeke silaa hin dubbadha afaan Tigreetiin rabbiin kun kan argu jiru maaliif jennaan yeroo kennuuf hin qabdu ilmaan Tigraay alla namni afaan Tigraay beektan silaa afaan kii kukkuttanii warra Tigree bira geessa haga haala mijjeeffatee wanniin isaa humni isaa jabaatuuf callaa eega malee Tigreellee jaalatee yookiin wanni miti haga haala mijjeeffatu sodaatee jarri meeshaa qabdiina dhooftii haga sanii qophaa'uu qaba jedheeti ka inni Tigreellee arra shulatu malee jaalateeti miti nu caalaa yookiin jaalatee miti maaliif nuti arra wanni ijoollee teenya taan fixee kaan hidhan naqee Shaashamannee arra namichoo Gujii fixe namichoo naannoo Gujii fixe dubartii Gujii guutuu reeb gochisiise ka obrulee ilmaan Gujii guutuu akka jirtuun gubsiise ka dokumeentarii irra dalagee dhihootti dokumeentariin sun OBN gubbarra gabbahuuf deemtu namichi san bar bulchaa Shaashamannee godhee namichi arra maal dalagdan ilmaan Arsii arra namichoo naannoo Gujii xurrug godhee ilmaan Gujii hidhee ilmaan Gujiin namni 2,000 ol bulee horaa keessatti hidhaa keessa jirtu namichi sun arda ijoolleen teenya bulchitootni naannoo Arsii hidhaa keessa tetteettee inni ammoo ka dhibaa gaffidee bulchaa irratti godhee wanni jedha ijoolleen suni lubbuu isiitiif iyyuu sodaattee turte jedhan ummanni nuyyuu nu ajjeese biltsiginnaaf hojjettan nuun jedhanii maaliif hidha bulchaa naannoo Shaashamannee maaf hidha isaanu lubbuu isaaniitiif warra lubbuu isaanii halkan san bakka kaa'u dhabe maaliif hidha ammallee asoo isaan maal dalagan ummanni Oromoo akka isaan mana namaa takkallee gubin namni martuu hin beeka warri mana namaa gubu warri qabeenya namaa barbadeessu ka deebi'ee ummata irratti waa garagalchu biltsiginnaadha isaaniif warra deeggartoota isaanii ka rabbiin sodaanne ka ijji isaanii waa dhugaa hin argin hattoota walitti deebite kanaafiyyuu waliif jirra ilmaan Arsii if ilmaan Oromoo guutuun if Baale if Harargee irratti xiyyeeffatee jira Abiyyi Ahmad balleessuudhaaf waan dhibaatii miti qawwee qabaannetii miti maalumaaf argitee hacaaluudhaaf dheengada dubbataniidha dhugaa rabbii dubbachuudha maaliif arra namichoo naannoo dhibii fixatee liqimsee udaane namichoo ilmaan Gujii nyaatee udaane namicha san arda naannoo Arsiitti irratti bulchaa godhan ijoollee Arsii dhagaya shimbirti damee takka nyaatte damee takkan dhiistuu jette Oromoon mammaaktee maanguddoon teenya mammaaktee shimbirreen damee takka nyaatte damee takkan dhiistuu jedhan ilmaan Wallaggaa nyaatee Abiyyi Ahmad fixatee alanchee xuuxatee anniisaa ilmaan Wallaggaatiif ilmaan Gujii nyaatee xurrug godhee fixatee arda ilmaan Arsiitiif ilmaan Harargeetti irratti dabre kaan waraabessaan nyaachisee ijoollee Harargee mataa ilmaan Harargee kubbaa godhee ta ulfa qabdu ilmee akka reeb godhanii nama 17 nama 7 8 akka ilmoon garaa baatu godhanii jaartii nama fakkirraa arda ilmaan Harargee dhagaya ta as keessa jirtu yoon as keessa jiraatteen dhagaya namni arda obboleettii qabu kaniitii isaa duratti reeb godhanii ilmoo gararraa baasan yoo isin mana tetteettan amma booda isin namummaa hin qabdan ilmaan Arsii isinillee isinitti jirti Abiyyi Ahmad namichoo naannoo Gujii xurrug gochisiise arda isinii gad ergee jira namni gad ergisiiselleen tokko taayee dandahaa jedhutti jiran ani informationiin argad taayee dandahaa akka naannoo Gujiif Wallaggaa goone naannoo Arsiitillee jedhee jedhan Abiyyi Ahmad gowwaadha nama waan takkallee hin beeyin sammuun isaa hin dalaydu asoo nama sammuun dalagdu ta'e waan hin taane hin godhu nama argite atoo nama sammuun isaa cinaa tokkoon iballaal sammuun nama saayidin ilmi namaa qaamni ilmi namaa ka akka gaarii dalagu mirga so mirga dhiisii sammuun isaa bitaan nama yaaddu taate biltsiginnaa mootummaan biltsiginnaa jedhamu mootummaa iba mirgaa yaaduu dhiisii bitaan yaaduu hin dandeenye mootummaa dadhabaa waan takkallee hin beeyin kan wanni takkallee hin galleef
كوني تكيون يو وابلسين كسارة هجم جيتو إرانو تلفا ورهم بينه تاي دندها جوا واتكلهم بين رمي نما ثاني إفرت نياتو إسافي نجيس أدوت اللي ور أباء في الجيس ور أباء في نيتي في ور جرجرته ور نيتي فيهن بدت مالف جنان أبي أحمد أصونا مجاريته علمي قدس هيدن علمي جدًا أبا جديدة علمي جارين أبا جديدة في أبا قدسات اللي في انتهى جدًا علمي جبان أبي أحمد أبا إيسا دلي في اللي في انتهى ورئيس قدفتي في اللي في نما تأومتي جل قبل ilmaan nafxanyaa nyaatee liqimsee irraa bahee boodisdaandota isaaniiti nama hunda ajjeesee irraa bahee arda nutti dabre arda Oromoo bakka isin jirtutti boochisu jira rabbi isa haa boochisuuti haga inni ilmaan Oromoo boochise ani ijoollee Oromoo guutumaan guututti warri arda angorra jira jedhan kijiba homaa angoo harkaan qabdu taakkalee uumaa faan kun ifirraa yuudhiisi pirezidaantoon naannoo Oromiyaa kaldhoodha akka gaafa abbaa duulan faan gizee angoo gubbara jirtu kaldhoo olii gadiin deemmataniif jarri sun takka gowwaan laakii waan takkan beeyne ka ashkaree ilmaan nafxanyaa ta'e ilmaan Oromoo nyaatu jiru kun taa'ee dandaati kun nageessa oddoo kaas dhufe ilmaan Oromoo adda facaasuudhaaf aseetan dhufe sanillee irra beekatan ilmaan Oromoo warri aqlii qabu warri sammuun isaanii yaaddu irratti beekanii jiran ani kaan ilmaan Oromooti dhaabu kalee isin gizee masgida mawxaa guban abbaa qabeenya Oromiyaan naannoo Amaaraa keessa qabeenya isaa gizee guban jarri maal dalagdi Abiyyi Ahmad ummanni naannoo Amaaraa sunin asoo isaan maal dalagani qabeenyi ummata sanii guban asoo warri naannoo Amaaraa bulchu maal dalagu qabeenyi abbaa ilillii hoteelii gubate asoo warri sunin maal dalagu qabeenyi naannoo qabeenyi ummata Islaamaa gubate asoo warri bulchitooti naannoo Amaaraa maal dalagani warri banii shaangul genocidein irra dalag asoo warri bulchitooti naannoo Amaaraa maal dalagani warri qimaatiif agahoo genocidein irratti dalagame asoo naannoon Amaaraa maal dalaydu asoo isaan maal dalagani ijoollee barattoota ilmaan Oromoo gizee reeffa isaanii galchan Abiyyi Ahmadiif naannoon Amaaraa maal dalagaa turte amma nuti wanni jaraati ilmaan Oromootitti waardiyaa ganda Amaaraati ka arda argitee atoo isin maal dalaydanu qabeenyi ilmaan Amaaraa gubate jedhee arda inni ummata Oromoo akka jiruun jimla naqate isin maal dalagdan ilmaan Oromoo ofirraa dubbachuu hin dandeettammoo haganuma mara dadhabdoota moo maaliif ifirraa hin dubban gaafa ganda naannoo ummata argitee wanni deem Abiyyi Ahmad ganda silxee gizee deem wanni takka yoo kush jettu ጠቅላይ ሚኒስትር ሚሪ ሰራል ናን ጀደን ጀድ ኢኔ ያ አርጊቴ ቀመሌ ጠባቂ አይደለሞ አኒ ዋርዲያ ገንዳቲ ሚቲ ጀድ ኑቲሌን ኢልማን ኦሮሞ ዋርዲያ ገንደ ነማቲ ሚቲ ዋርዲያ ገንደ ኢኒ ጉቡቲ ሚቲ ዋርዲያ ገንደ ብልጽግናን ካቴ ኡፉማይሲቲ ወራን ኦፊ ሀለ ሚጀይፈቴ ኢራባቴ ኡመት ናኖ ብሪትራ ኡመተ ገጉርቴ ቀቤነ ነማ ጉብዴ ኢራባቴ ገደቢቴ ማሊፍ ዋርዲያ ነማን ተኢና ነማን ጀቲ ማሊፍ ፍራን ዱበን ዮኪን ማሊፍ እንቆጶፍ ትግሬ ማሊፍ ሶዳተን ቆጳሃኒ ሜሻ ቀበን ኑቲ በር ኩማተመ ሚሊዮነን ብየ አላ ጅራቲ በር ቢሊዮነን ኡመተ ብየ አላ ጅራ ኬንያ ኬሳ ነመ ቀብና በር ኡመተ ኦሮሞ ኦርማ ጅራ ወርዴ ጅራ በር አርጊቴ ቦረነ ጅራ በር ኑቲ ሀገ ኢትዮጵያ ኬሰ ጅሩ ብቻ ሚቲ ሶማሌ ኬሰ ጅርና በር ወረ ጅዳ አሊ ወረ ጀደኒ በር ኡመተ ሰኑ ያመቹ ደንደና nuti arda kunooti bakka maraan harkaanu qabaniiti nu dhaqqabaa jechuuni dandeenya maal dalaydan ilmaan Oromoo maalif obboleeyyan teessan warra Kiiniyaa jiru warra Somaalee jiru maalif yaammanne yaa yeroon kun yeroo murteessaadha nu dhaqqabaa maaf hin jenne maalif hin qophoofne saayikiloojiidhaan maalif hin qophoofne qabeenya waan qabdanii maalif hin qophoofne nuti waardiyaa ganda Amaaraati ilmaan Oromoo waardiyaa ganda biltsiginnaa waardiyaa isaaniiti ufumaa isaaniiti ganda namaa gubanii ifuma isaaniiti waraan ummata gadhiisanii familii guutuu akka jiruun hidhanii ummata kalee isaan bilisummaa jalaa baasee ashkarummaa jalaa isaan baasee hidhan naqatanii mee namichoo wanni faa namni waan isaa dubbatu hin jiru namichoo eenyu kan yuunivarsiitii barsiisu Hussein Kadir jedhani Dr. Hussein Kadir nama waan isaa dubbatu argitanii warri kalee wanni tokko ka caffeeraamis maxxansi akka malee garaa kiina hammeessiti maaliif jenna gaafa baqqalee garbaafa jooharfaan shaashamannee deemtee yeroo itti macarrasha argitee kaampeen isaan godhan warri guyyaa san achi dhaabate takkalleen arda alan jirtu marti si hidhaa jirti hoggantooti ilmaan Oromoo
qabdu doktoroota haga ga'u injineerota haga ga'u haga neersota ga'u wanni nu qabnu cuftuu hidhaa ciisti maal dalagdan ilmaan oromoo maaliif hin dhaabbanne maaf callistan nuti waardiyaa ganda amaaraati ilmaan oromoo waardiyaa ganda amaaraati gaafa wanni takka kush jette xaqlaa ministeeriin maal dalaganaan jedhan ani ganda keessan waardiyaa ganda keessaniiti miti arda ilmaan oromoo waardiyaa ganda amaaraati re ganduma isaan guban ammallee ganduma isa waraanni isaa gube ganduma warri inni qopheeffate gube gaddeebi'ee gurbaa keenya nurraa ajjeese isaan booda nama gara 300 400 ajjeese nama 50 60 dhaa jira warra dur inni hidhateen walitti shimbirreen damee takka nyaatte damee takka dhiistu jette oromoon wallaggaa nyaatee xuuxatee irraa bahee arda ilmaan oromoo bal'oo taanitti dabre ilmaan shawaa akka jirtuun hidhaa ciisti hamzaa booranaa naannoo booranaa keessa dhalate malee bar nama tuulamaati bar haadhaaf abbaan isaa ortodoksiidha miti bar isaaf obboleessa isaa malee islaamaa miti familiin isaanii ka isaan islaama takkana godhe haati isaa bar tadheen gadda achirraa dubbattu nama kiristaana ortodoksiidha haa gaafatanii jaartii san ati maal jedhanii warra argitee familii hamzaa booranaa intervuu godhuu qabdi warri argitee ONM'n intervuu godhuu qabdi maaliif jennaan hamzaa booranaa haati isaa ortodoksiidha kiristaan abbaan isaa ortodoksii kiristaan nama boorana keessatti dhalate malee warra zanyi isaanii guutuu warra dur warri mililik buqqaasee naannoo booranaatti galche kaan arsitti galchan kaan baalee galchan kaan hararge galchanii ummata ilmaan tuulamaa guutuu lafarraa buqqaasan nu callaa miti yoo dhugaa dubbatan ijoollee hararge akka jirtuun ka jimlaadhaan xurrug godhan shaneet achi keessa jira gizee mataa isaanii muranii akka kubbaatti karaa makiinatti irratti bineensa danqaratti bineensa darban gizee dubra isaanii buufatan gizee mucayyoo shawaa mucayyoo tuulamaa argitee xuquran basaa keessa qalatan xaqlaay ministeeriin maal dalaga warri amaaraa ka achi keessa jiru maal dalagan nuti isaan yeroo isaan waardiyaa miti nama qaqqalatanii garuu oromoon ammoo waardiyaa ganda amaaraati hagana mara dhiiga hin qabnu maaliidhanu akka waan nutiin baraa waggaa jarumaa dalagna ani ka anin isinii dhaam obboleeyyan teessan ka biyya dhibii biyya ollaa qubattu yaammadha qophaahuudha qabdi ilmaan oromoo Abiyyi Ahmad ummata naannoo dhibii shulate naannoo dhibii kadhate nuti sanii gadii miti warri arda inni hidhan naqateeyyuu biyya teena difeensi godha bar warri inni arda hidhan naqate ijoolleen inni naannoo qoree bicharraa kuma nama 750 ol hidhan naqate haga bulchitoota ga'u haga poolisoota ga'u namni akka jiruun hidhaa jira magaalalee oromiyaa guutuu warri irraa hidhame 500 hagamii hinga asiin dura gaafa Jawar Muhammad waan inni jedhe nama 500 ol hiinaa jettee jedhe yoo bakkeen yoo nama 500 hiinan jedhanii jedhe gaafa mucooni oromiyaan sunini wanni gubbarratti dhuftee isin ijoollee amaaraa hin fuudhina maali isin jette nuttu isinii jira jette san arti gubbarratti maal jedhe yoo bakkeen isin isaanii fuutu jiraatte haa hidhataniiti jedhe nama 500 ol hiinaa jedhan beeytanii yeroo isaan nama 500 hiina jedhanii pilaana keessa galfatan nama akka Jooharfaa waa godhu nama akka Caaluufaa warra gurguddaa ajjeesne gizasan oromoon nun dhiistu gayyaati hidhatti nama 500 kaan ajjeesne kaan 500 ol hidhannaa jedhan arda namni nu qabnu guutuun beekan ilma oromoo guutuun hidhaa keessa jira ilmaan oromoo qophaahuudha qabdi ilmaan oromoo saayikolojiidhaan qophaahuudha qabdi qabeen waan hundaan qophaahuudha qabdi nama jabaa eenyuyyuu hin sodaat addunyaan illeen saba jabaate wajji dhaabatti afaanin bichaan iyyuun homaa waan takka nuun godhu kuni self defensiidha addunyaan quba qabdi genocide inni namichi kun nurratti ilmaan oromoo gubbarra dalagu jiru namichoon kijibduudha nama argitee kasaaraaf tirfii addaan hin beeyne nama angoon duraa mul'attu malee garuu sistemni isaa harkaa gubatee jira abadan biyya san ittiin fufsiisu nama martuu wajji kokkoflaa wajji nyaataa wajji dhugaa ajjeese namichi kun kaan hidhan naqate Jawar maal jedhe gaafa dhihoo mootummaan Tigraay fuula namatti guuraa biinsiidhaan kaan hidhatee biinsiidhaan quba nama keessaa guuree jedhe mootummaan kun ammoo kokkoflaa nama ajjeesaa jedhe what is the between mootummaa kokkoflaa nama ajjeesuufi
argitee mootummaan argitee fuula guuraa nama ajjeesu maal differentiin duuti du'uma Abiy Ahmed hattu kijibdu nama rabbiin sodaanne kafartu nama argitee waa takkaaf hin badadne nama argitee qabsoo ilmaan Oromoodha kaaduudhaaf argitee haadhatiyyattu anaa amata torba kijiba haati nama maraaniyyuu nugusa kiyya jetti nama kiyyaanuu mootii kiyya jetti namni haati namaa waa hin jedhiniin tokkollee hin jirtu namni abbaan namaa waa hin jedhiniin tokkollee hin jiru argitanii qabsoo Oromoo maksuudhaaf jedhe akka waan haati isaa haadha sattu achirratti lolee du'ee fi Abiy Ahmed haadha isaa faarfachaa haadha Oromoo wanni godha intala isaa bakka gaarii raffisataa intala namaa reeb gochisiisa because Abiy Ahmed irra laaluu hin qabnu ummanni Oromoo dhaabatuu qaba ummat obboleeyyan isaatiif namni niitii isaa jalatti gudeedan namni obboleettii hin qabne hin jiru abboo obboleettii teessa yoo isin jala gudeedanii ilmee garaa baasan hagamtakki isinitti dhagahama yoo niitii teessan isin dura gudeedan hagamtakki isinitti dhagahama beeytanii garuu jazaa ofii argatu malee duniyaa tanarraa hin galu garuu ilmaan Oromoo callisuu hin qaban taa'uu hin qaban yaammadhaa obboleeyyan teessan ta Keeniyaa keessa jirtu sabni tokko yoo ufiif dhaabbate haqa ofii beekuun waa sadiif du'uun haqa ofiitiif du'uun biyya ofiitiif du'uuf amantii ofiitiif du'uun haqaadha kana argitee salphina wirdatii tana keessaa bahuudhaaf ilmaan Oromoo dhaabbachuudha qabdi ta'as jala teettee Salim Shawa shame on you namni reeb godhu jiran obboleeyyan tan teetirraa tokko maybe Shawaa ta'uu dhabuuf ammalta atin ilmaan tuulamaa ta'uu dhabuuf ammalta maaliif jennaan silaa dhukkubbii qabaatte Hamzaan Booranaa ka kiniini kennuu fi didanii achi keessatti itti taphachaa jiran ilma tuulamaa ta'uu beeki dhugaa sitti himna Abdii Raggaasaa ka jiru isaa balleessanii waggaa haganaa guutuu ilmaan Oromootiif jecha dhaabbachaa bahee argitee arda bakka isaan geessan dhaban ilma tuulamaa ta'uu beeki warri baqataa addunyaan hin beeyne godhan ilmaan tuulamaa taachuu beeki ilmaan gurbaan arda ilmaan Oromoo guutuun isaaf jecha kumaatamaan hidhaa keessatti shamutti jirtu marti ilmaan Oromoo akka jirtu lubbuu ofiitti wareegde kun mana hidhaa keessa shamaa jirtu ka bakka itti owwaalamullee dhoorkan ilma tuulamaa ta'uu beeki yoo nama dhiiga qabu taate waryaa namichoo as gubbarra waanatti barreessee arsii akkana naan jedhu arsiin akka tuulama taate beeki arsii akka isiin tuulama taate beeki Harargeen akka tuulama taate beeki Wallaggaan akka tuulama taate Booranni akka tuulama ta'e beeki dhugaa isinitti himnaati warra as gubbarra taa'ee aangoo nama lamaatiif jecha saba isaanii guutuu mataa qaqqabachiis laakiin isintu salphata warra as jala taa'ee nama arrabsuuf warra biyyatti galee aangoo fincaan Abiy Ahmed namicha warra addaasan jala taa'ee fincaan isaa dhugu abadan in milkooftan ni salphattan ummanni Oromoo saayikolojiidhaan beektata baay'ee qabna nuti waardiyaa ilmaan nafxanyaatii miti gizee inni masgidni naannoo Amaaraa keessatti gizee gubatu gabbahee qushaashaa hare masgida rabbitti qushaashaadha nama kabaja amantii kiristaanatiif qabu asoo taate nama amantii islaamatiif kabaja qabu asoo taate gabbahee maglacaa kenna malee gabbahee Abiy Ahmed qushaashaa hin haru deebi'ee ammallee inee argitee waardiyaa ganda namaatii miti hin jedhe ilmaan Oromoo waardiyaa ganda nafxanyaatiire amma ijoollee Shaashamannee namichoo isinitti gaffidan ka isin kolaasuudhaaf qophaahe kanatti yoo isin mari'attanii ilmaan Arsiidhaa dhumuudhaaf jiraachuun isiniif ammaadha chaansii dhibii hin qabnu ilmaan Oromoo guutuun lafa isaan ilmaan nafxanyaa irratti gooba baasanii irra qabaanu gadhiisaa jedhan tanarraallee yoo nuti hafne nuti namummaa hin qabnu yaa biltsiginnaa dhageeffadhaa isiniif argitee warri argitee jala yaateen ilmaan nafxanyaadhaa warri fincaan nafxanyaa dhugu jirtan warri argitee dhiiga ilmaan Oromootiin hiqumaara tabattan warra qeerroo ilmaan Oromoo kumaatamaan dhiiga isaanii itti tabatu jiru warra dhiiga Hacaaluu Hundeessatti tabataa jiru warra daangarraa daangatti dhiiga ilmaan Oromoo ka bu'aa jirutti qumaara nyaachaa jiru yaa yoo isiniin salphatin yaa deeggartoota biltsiginnaa as keessa jirtan wal beeyna yoo guyyaa takka isin salphatuu baattan abadan hin argitan Abiy Ahmed nama amantii hin qabne
nama angoon isaallee barakaa hin qabne nama akkasii ta'uu beekaa yaa taayee dandaha nama ofirratti obboleessa ofii nyaatu yaa rimme yaa taakkalee uumaa yaa warra rimme nama isaanii ifirratti nyaatu yaa warra argitee dhundhuura yaa warra dhundhuuntota argitee nama isaanii akka bineensaa ofirra nyaatu arguuf teettayyoo isin salphattan malee duniyaa tanarraa galtan Abiyyi Ahmadilleen hin haftuuf haadha namaa gudeechisee nama ganna 70 gudeechisee jaartii namaa ilmoo gararraa baasisiisee argitee gudeechisee ilmoo gararraa baasisiisee ilmaan Oromoo waraabessaan nyaachisee innilleen addunyaa tanarratti gammadee ijoollee teenna beektota teenna doktoroota teenna hidhatti naqatee innilleen Itoophiyaa san keessatti gammadeetuma inuma hin jiraanne arguuf teettan yoo biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun yaa biltsiginnaa fi yaa warra deeggartoota biltsiginnaatiif yaa Abiyyi Ahmadiif ilmaan nafxanyaa dhageeffadha abadan yoo isin gammaddanii biyya Itoophiyaa jedhamtu san gubbarratti isin jiraattan ijoolleen teenna lafa jalatti hidhamte beerri dubartiin teenna gudeedamte jaartiin ganna 70 gudeedamte reeffi ilmaan Oromoo naannoo Amaaratirraa nuu galee ardallee deebitanii asoo isin maal dalagdanii qabeenyi ilmaan nafxanyaadhaa gubate kajettan yoo isin gaabbuu baattan ni argitan ijoolleen Oromoo guutumaan guututti daangarraa daangatti addaa waliin qoodinaa qophaaha this is the self defense let is better than never jette faranjiin qophaahaadha haga haadha tantee si jala gudeedaniin eegin haga jaartii tantee si jalatti gudeedaniin eegin ONM callaa dhageeffatuun yookiin as gubbarratti bahanii profeesarooti teenna bichaan haasa'uun bu'aa hin qabdu ummanni keenya qophaa'uu qaba warri inni arra nurraa hidhe dargaggootiin ilmaan Oromoo ka inni daangarraa daangatti hidhe ka arra hidhaa keessa jiru yuu biyya teenna seef godha nu bilisoomsa Tigreen nama 100 takkan geenne waraana qabdi arda eenyuyyuu isii sodaata kunoo sodaatu jira shulatu jira fincaan isii kadhatu jira jala deemee jaarsolee itti ergatee kadhatee jarri diddee ammallee kunoo afaan isaaniitiin dubbatee kadhatu jira nutillee asoo isin maal dalagdanii qabeen ilmaan nafxanyaadhaa gubate taaziyaa meeqa kam nurratti geerare namichi kunin hagam nurratti geerare yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan Booranaa Bareentoo dhageeffadha yaa ilmaan Booranaa Bareentoo dhageeffadha reeffa nama ofii torba gara galfatan jedhan jara tana namichi kun nama uf beekuu miti nama sammuun isaa dalayduu miti asoo nama sammuun isaa dalaydu taate asoo nama argitee sammuun isaa nama dalaydu taate nama akka Hacaaluu hin ajjeesu nama akka Jawahar Baqqalaa faa hin hidhu qaanyaa isaa salphata nama bar jireenya ilmaan Oromootittiyuu dadhabee baankinee ilmaan Oromoo jarallee hidhee irraa bee ilmaan Oromoo akka jirtuun baankii jaraatillee akkasiin beelan dhumtu godhe ganaa gaddeebi'ee qabeen ilmaan nafxanyaadhaa kaffalaadha jedhee dhaabatu jiraati Abiyyi Ahmad yaa ilmaan Arsiidhaa yaa ilmaan Harargeedhaa yaa ilmaan Wallagga yaa ilmaan Booranaa Bareentoo yoo isin arra lubbuu teessaniif lubbuu biyya teessaniitiif jaartii teessaniif durba teessaniif dargaggoota teessaniif yoo isiniif qopheessuu baattan wanni Oromoo himataniif iyyuu hin jirtu amma booda baqa waan dadhabatan ollaa itti iyyatan obboleeyyan teessan tanaannoo dhibii keessa jirtu biyya ollaa qubattu itti iyyadha qophaahuudha qabdi ilmaan Oromoo jenosaayidii namtichi nafxanyaan kun ilmaan Oromooti irratti eegale kan ofirraadhaaf deebisuudha qabdi ilmaan Oromoo yeroo isaan walloo xuruq godhan yeroo isaan ilmaan Karrayyuu xuruq godhan yeroo isaan nama kenna hunda bakka jiru xuruq godhan ilmaan Oromoo walirratti daawwattee arda kunoo bakka maraa isinitti dhuf lolli inni nurratti bane balaan irratti jedhan abbaa dammaqsirratti haa jiraattu jedhan balaa raftu Abiyyi Ahmad isatti kaaseedha balaa raftu isatti kaase nuuf ammoo dugdi isii gubbaan diida irratti akka bashannannu abdii guddaa qabna dhageettanii balaan abbaa dammaqsirratti jiraatti lafa teessaniif dhaabadha shaashamannee kana namichoo gujii inni gaffide namichoo gujii guutuu xuruq lafarraa godhe namichoo san fuudhee inni bulchaa shaashamannee godhe yaa ilmaan Arsiidhaa du'aadhaafi du'uufi jiruu lamaan jidduutti if qopheessitanii namichoo sayyoo isin amma ifirraa kaasuu baattan isin namummaa hin qabdan du'uuf jiraachuu lamaan keessaa filachuu qabdan namichoo gujii jenosaayidii irratti dalage qabeenya isaanii irraa gube ka manneetii ilmaan gujiidhaa gube ka kumaatamaadhaan fixe ka dubartii jaraa reeb guchisiise taayeef nageessoon fa'aafi wal mari'atanii namichoo nafxanyaa kana waliidhaan wal ta'anii Arsirratti fidan yoo isin teessanii eegdan isiniyyuu namummaa hin qabdan
jaaroleen teenna beektoti kenna maal dalagdan warri sikkoo mandoo ka aalama gubbarra jirtan ka'aa dubbadhaa ofirraa ilmaan booranaa bareentoo ka'aa dubbadhaa saba keessaniif haga takka shimbirreen damee takka nyaatti damee takkan dhiistu jedhan haga takkaan isin nyaatan eeggatidha gamtaadhaan ka'aa saba keessaniif dhaabbadha ani waa'een shaashamannee hedduu na yaachiste waa'een naannoo arsii hedduu na yaachiste akka malee itti cinqamee jira yoo dhugaa rabbii isinitti ka himu taate naannoon oromiyaa guutuun nu dhibdee jirti waa'een isi keessattuu ammaan kan namichoo miirattoo dhiiga namaa dhuge anniifatee naannoo gujii liqimsee gadi dhufe naannoo arsiitti irratti waan gad erganiif ol dhaabbadhaa saba keessan seef godha ilmaan oromoo addunyaarra jirtan gaafa wallaggaan dhumtu san atoo ilmaan oromoo bakka jirtuuf ol dhaabbatti arratuun takkalleen hin dhuftu kanaafiyyuu kanarratti isinirraa dhaabbadhaa naaf jiraadhaa umrii dheeradhaa fiyuucharii ummata keessaniitiif yaada yaa ilmaan oromoo kan bahaadhee jirtan ka kaabaa kibba jirtan ka jiddugala oromiyaa jirtan ummata keessan seef godha please saba keessan seef godha namni garuu ardhaa namni intala qabu hin rafu namni obboleettii jalatti reeb godhu jira namni obboleettii jalatti gudeedaa jira namni salphinni kana caale hin jiru hirriibi isin hin jiru yaa ilmaan oromoo daangarraa daangatti iyyadhaa keeniyatti iyyadhaa obboleeyyan teessan ta keeniyaa jirtullee nuu birmadhaa jedhaani haga yoom isinitti himna obboleeyyan hin qabdan keeniyaa keessaa somaalee madda hay kanaafiyyuu nagayatti isin jaaladhaa injifannoon ta ilmaan oromooti